جالا قويا الدنيا كنرى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. حديث صحيح. إرجما ربي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رأودي فمكيستي هجيم ببريدون guyyaan isiin guyyootarraa guyyaan isiin keessa hamma guyyattii kanaa irra rabbitti jaalatamtu hin jirtu jedhan. Guyyattii kurnan ayyaama dhil hijjaa hamma itti seente kana fedhanii hamma arafaatti guyyaa hammaatii kaasee hamma arafaatti jechuudha guyyaa kana fedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Sahaabaanis hin dhiifne yaa ergamaa rabbii walal jihaadu fi sabiilillah, jihaada bahaniillee karaa rabbii keessatti loluun ittiin qixxaahuu jennaan eehee ittiin qixxaahuu إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قربا قاما في قبين ساتين به نفسي ساتين اللي به هندانو أجمع كيسة دوئي قبين ساسجت فيه واتوكو غرماتي ساهندي من سنمالي نمدي تكتاهم جرو. نبينا الأمين هو الصادق المصدوق. Guyyattiin kun bareechee jabina isiin qabdu, faayidaa isiin qabdu, hojiin gaarii yoo jedhamu hojii khayrii waan eegasii hojjetamaa jiru. Waan addisii lafaa fiduu osoo hin taane waan hojii khayriidha jedhamu hunda isaatuu itti jajjabaachuu qabna. Rabbi nuuf haa laaffisu. Guyyaa Arafaa sana guyyacha isa jabaa sanaan illee Rabbi nu haa gahu. Kan guyyaa Arafaatiin inshaallahu ta'aalaa fadlii isaa walitti deebina. Kanaaf hamma yeroo kanatti ibaadaa wanti jedhamu sadaqaa baay'isuurraa khayrii hojjechuurraa firooma fufuurraa akkuma kana ziyaaraa haasaa khayriitiin soomallee too soomanii babbareedduudha. Akkuma kana salaata sunan irratti waajibaata irratti awqaatasii jamaa guutuu eeguun inni kun yeroo hammaatti hojii khayriidha. Bareechee masjidatti deemuun isa jabaatu sadarkaa akkasii kana keessa argattuun isinii jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.